sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waraabessi bineensa gaaraa yeroo haadha kee fi abbaa kee qorxomsee nyaatu yoo argite atis waraabessi sana wajjin foon warra kee nyaattamoo akka inni hin nyaanne irraa ariita. Qabsoon abbaa biyyummaaf gaggeeffamu qawwee qofaan hin adeemsifamu. Diyaaspooraan Oromoo irra guddaan isaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa qabaachaa akka turee fi jiru eenyullee kan haalu miti. Yeroo ammaa yeroo kamiyyuu caalaa diyaaspooraan Oromoo qabsoo walabummaa Oromoo fi bilisummaa Oromoof taasifamu cinaa dhaabbachuu fi gochaa diinaa saaxiluun shira mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromoo irraan gahaa jirtu uummata addunyaatti agarsiisuun eenyummaan Oromoo har'aan tana uummata addunyaa fuula duratti bahee mul'achuun hanga moototii addunyaa keenya kanaa fi dhaabbilee mirga dhala namaaf falman mara wal gaafachiisaa jiraachuun ifa galaadha. Qabsoon Oromoo yoomiyyuu caalaa biyya keessaa fi alaan wal quba qabaatee bifa qindaa'een adeemaa jira. Sabni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee argama. Akkaataa kanaan wayyaaneen lama buluu akka hin dandeenye sirriitti of argitee jirti. Adeemsi qabsoo biyya keessaa fi sochiin diyaaspooraa Oromoo taasisaa jiru naasuu guddaa kan itti uume wayyaaneen cinqamtee kan qabdee gadhiistu wallaaltee tibirbiraa jirti. Keessaafuu Oromoo irraa odeeffannoo laguun akka hin dammaqne ukkaamsanii bituuf akkasumas uummatni addunyaa eenyummaa Oromoo akka hin beekne haguuganii kaa'uuf jecha toftaa isaan fayyadamaa turan awwaalli isaa miidiyaalee kanneen akka OMN'tiin jalaa diigamee Oromoon sagaleen isaa dhagahamaa jira. Tarkaanfii diinni Oromoo irratti fudhatu battalatti saaxilamaa jira. Bifa kanaan wayyaaneen tarkaanfachuu akka hin dandeenye sakalamuu ishee of argitee jirti. Kana gubbaan qabsoon hidhannoos gama hundaan itti cimaa jira. Fincilli barattootaa gara fincila uummataatti tarkaanfachaa jiraachuun dirree irratti argamaa jira. Waraanni ishee gochaa wayyaaneen uummata irratti fudhachaa jirtu dallanee qawweesaa gara wayyaaneetti naannessaa jira. Haalleen kunii fi kan kana fakkaatan hedduun kan isaan cinqee wayyaaneenis rifachuun hirriba dhabanii jiru. Garuu harka isaanii maratanii hin teenye. Akkuma argaa jirru umrii ishee dheereffachuuf ammas toftaa dandamannaa luqqifattee kaateetti. Toftaalee isheen ammaan tana itti jirtu keessaa tokko biyyoota ollaa humna ibsaan isinii galcha daandilee baaburaa diriirfannee wajjiin daldalaa fi kan kana fakkaatu jechuun sakkabdi. Lama biyyoota akka Ameerikaa humna qabeessa ta'an ammoo Alshabaabii fi Alqaayidaa fa'aa shororkeessitoota waliin lolla jechuun itti shiminti. Sadi diyaaspooraa Oromoo qaata ariitee biyyaa baafte koottaa lafa irratti investigootan isiniifan kenna qarshii ittiin investigootan isiniifan liqeessa araara buusna jechuun olaa jirti. Garuu kana hundaa gochaa kan jirtu jaalattee otoo hin taane cinqamtee ta'uu sirriitti hubachuun barbaachisa. Wayyaaneen yoomillee ta'u Oromoof toltuu yaaddee hin beektu hin yaadduusi. Garuu ciminni sochii diyaasporaan Oromoo gochaa jiru waan ishee naasiseef koottaa hin araaramna jechuu jalqabde. Kun sirriitti beekamuu qaba. Diyaasporaa Oromoo gara biyyaatti deebisuu irraa wayyaaneen maal fayyadamti? Sochii diyaasporaan Oromoo godhe keessaa wayyaanee kan hunda daran naasisee jiru hundeeffamee otoo lama hin bulle fudhatama OMN yookaan Oromoo Miidiyaa Neetwork hawaasa Oromoo mara biratti argatedha. Miidiyichi gaaffii uummata Oromoo jaarraaleef ture miidiyaa walabaa qabaachuu kan deebise waan ta'eef lubbuu fi qalbii uummata Oromoo battalumatti hamma eenyuyyuu yaaduu fi ibsuu danda'uutiin olitti to'atee jira. Kanarraa kan ka'e ummatichi holola miidiyaa wayyaanee isa sobaan gurrasaa duuchee sammuusaa jeeqee onneesaa dadhabsiisee garaa isaa madeessee irraa boqannaa guddaa argachuun hafuura aara galfii baafachaa jira. Miidiyichi eenyummaasaa dhugaa ulfeessaa fi haqasaa itti agarsiisa haajaasaa irratti xiyyeeffata. Kana daran miidiyichi eenyuun akka hundeeffamee fi maaliif akka hundeeffames Oromoon sirriitti hubata. Oromoon qaamni isaaf yaadu eessa akka jiru sirriitti beeka. Warri biyya keessaa isa to'atanii jiran maal irratti yaadanii isa sammuu isaallee sakaalanii hidhuuf isa hololan beeka. Yeroo diinni asii isa sobu yeroo mara qalbiinsaa bakka ilmaansaa hayyootasaa jira. Isaaniin yaada ilmaansaa haqasaaf ifaajan quba qaba. Kanaaf
miidichaaf gurra qofaa otoo hin taane onneesaa sammuusaa lubbuusaa hunda kennee qaamaa qalbiin rarra'ee dhaggeeffata daawwata. Jaalalaa fi amantaa kana wayyaaneen horiinis mooksuunis dorsisuunis bifa kamiinuu uummata Oromoo irraa argachuu hin dandeenye. Egaa haala amma jiru kanaan itti fufnaan ammoo wayyaanee fi ummatichi gargar galuu isaaniiti. Sababiin isaa bakki wayyaaneen hololtu bakka biraa, bakki qalbii fi fedhiin uummataa jiru bakka biraa waan ta'eef matuma galanii miidicha dhaamsuuf yaaliin taasifame hin milkoofne. Sooftiweerii miidiyaa kana ittiin jaam godhan doolaara miiliyoonota hedduun lakkaawamu baasii gochuun chaayinaaf dhangalaasanii yeroo sagalii ol yaalaniiru. Bu'aan argatan garuu kasaaraa ol aanaa qofa. Miidichi daranuu guyyaarraa guyyaatti cimee itti fufee jira. Bifa kanaanis kan dhaamsuun danda'amu miti hin taanes. Kanaaf falli wayyaaneen qabdu tokkoo fi tokko qofa. Qalbii uummata Oromoo jalaa shaffatee gara ilmaansaa dhugaaf isaaf yaadanitti godaane kana deeffachuuf kunoo ilmaan kee diyaaspooraa ati jaallattu siif galan akkaan ani siif yaadu akkaan ani si misoomsu amananii tarsiimoo misoomaa kiyya fudhatanii jiru kan kana fakkaatu jechuun hololuudha. Kunis akkuma amma dura ibsaa turre akeeka hedduu kanneen akka diyaaspooraa Oromoo addaan qoqqooduu fi tokkummaa isaanii diiguun humni isaanii ishee irratti aggaamame kana laaffisuuf akkasumallee hamlee hordoftoota isaanii rukutuuf kan kana fakkaatu of keessaa qaba. Kana malee immoo diyaasporaan akkanatti miidiyaa guddaa kana ijaaree gaggeessaa jiru kun humna guddaa qabu kana piroojektota wayyaaneen jalqabdee jirtu kanneen akka hidha bishaan mormoriif akka maallaqaan tumsanis barbaaddi. Kunis ammoo hidha sana ijaarsisuu daran faayidaa wayyaaneef qaba. Dhimmi hidha mormor yookaan laga Abbayyaa ammas akkuma isaan hololanitti fakkeessuuf yaalanitti kan akka salphaatti xumuramu miti. Yaaddoon gama Ijiptiin jiru ammallee akkuma afaan banee ilkee qaratee eeboo aggaammatee ishee eeggatutti jira. Diyaaspooraa Oromoo waliin araara buusuun asiinis sodaa jiruuf akka itti hin qorrine qaawwa duuchuuf na gargaara jetteeti deeggarsa diyaaspooraa gamanaanis barbaaddi. Sababiinsaa Ijipti immoo mormitoota wajjin walii galtee hojjechuuf karoora waan qabduuf. Kanaaf wayyaaneen diyaaspooraa Oromoo araarfachuuf kan feete kanaafi wayyaaneen diyaaspooraa Oromoo araarfachuuf kan feete gaa jaalattee miti dirqamteeti. Faayidaalee mataasheef umrii ishee gabaabbataa jiru dheereffachuuf jetteeti. Umriin ishee gabaabbatee hunda isaa dhabuurra doolaarota hedduu gadi naqxee waan isheen baasneef chaayinaa gabbartee kasaaraarra bu'uurra jaruma kanayyuu maaliif hin araarfanne jettee hundeeffamuu OMN wajjin yaada diyaaspooraa biyyatti deebisuu ulfoote. Kanaafis basaastota ishee keessaa dameetikaa biyyattiitiin kan hogganamu daayireektara diyaaspooraa hundeessitee gara biyya alaa hundatti karaa embaasii ishee ilmaan Oromoo irratti bobbaafte. Ulfi wayyaanee kun ni gatatamoo ni dhalata laata. Wayyaaneen biyya keessatti qofa otoo hin taane biyya alaa bakka maratti basaastota kanneen akka Tasfaayee Abbabaa hedduu bobbaaftee akka qabdu hubachuun naman dhibu. Yeroo garagaraatti biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa, Jibuutii, Yemen, Sudaan, Libiyaa, Ijipti yookaan Misra, Somaaliyaa fi biyyoota Arabaa kanneen akka Dubaay irraa ilmaan Oromoo baqattummaan jiraatan basaastee fiddee mana hidhaa keessatti awwaaltee dararaa akka jirtu icciitii miti. Akkasumas biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa irratti basaastota hedduu ramaddee akka jirtu dhokataa miti. Isaan kun hedduminaan koomiinitii Oromoo keessatti akkasumas dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokko tokko keessatti jaarmiyaatti makamuun icciitii jaarmiyaa sanaa sochii taasifamaa jiru wayyaaneef dhaamu. Kana qofaa otoo hin taane nama yaada biraa qabu of fakkeessuun yaada halagaa ta'e kaasuun kan qabsoof oogan of fakkeessanii tokkummaa jaarmayichaa laaffisuu irratti ergama isaanii bahu. Holola garagaraa hoggantoota dhaabaa fi qabsoo bilisummaa irratti gaggeessuun tooftaatiin akka namoonni ilaalcha gaarii diinaaf yookaan wayyaaneef qabaatan wal aanuun diinatti araarsuu fi kan kana fakkaatan dalagaa diinummaa isaanii raawwatu. Jarri akkanatti hojjetan kun baay'een isaanii warra afaan beeku Oromoo fi Oromiyaa keessatti dhalatan yoo ta'an Oromoon muraasni kan dantaan mookfamanii jara kana waliin hojjetanis ni jiru. Kanneen gowwoomaniituma hubannoo dhabaan wajjin bololanis hin dhabamne. Haa ta'u malee kana hundumaa gochuun diyaaspooraa Oromoo kana sochiisaa gufachiisuun hin danda'amne. Muraasa isaanii dogoggorsuun itti dhimma bahuuf yaalanis hedduun isaanii hayyoota sababaa Oromummaa biyya keessatti hojjechuuf carraa dhabanii godaanan waan ta'aniif basaastota olitti tuqne kanneen yeroon kennee fi nama dararan malee wallaaloo qubeellee
sirriitti barreessuu hin dandeenye yookaan ammoo beekumsa muraasa qaban kanaan kan gowwoomfamanis miti. Haaluma kanaan waggaa tokko guutuu diiyaasporaa Oromoo biyyoota garaagaraa jiraatan gara biyyaatti deebisuuf sochiin godhame fashalee jira. Diiyaasporaan Oromoo biyya Ameerikaa keessaafu isteetii Minisootaa keessatti argamu qofa yoo ilaalle heddummaatanii lammiilee biyya sanaa irrallee waan caalaa jiraniif hanga afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'utti ga'eera. Kunis mirga biyya isaanii keessatti illee dhaban biyya ormaatti akka argatan mul'isa. Kana bira darbanii hanga qarshii mataa isaanii maxxanfachuutti tarkaanfataniiru. Waldaalee garaagaraa kanneen akka OYA Oromo Youth Association bilisa ta'anii dhaabbataniiru. Alaabaan isaanii walaba ta'ee bilisummaan akka ol ba'ee dhaabbatu geessisaniiru. United Nation biratti unrecognized people jedhamee akka galmaa'uuf haqni isaa mul'atu taasisaa jiru kan kana fakkaatu. Awurooppaa fi Awustiraaliyaa keessatti akkasumas Oromoon miiliyoonotaan lakkaa'amu argama. Biyyoota Arabaa keessas darani kan biyyoota ollaa biyyoota Afrikaa keessatti argamanis miiliyoonotaan kan lakkaa'amanidha. Hedduun ilmaan Oromoo kanneen biyya isaanii keessa jiraachuuf mirga dhabee yuunivarsiitiilee gurguddoo addunyaa keenyaa keessatti barsiisan doktoroonni, profeesaroonni ogummaa garaagaraa irratti bobba'an hedduudha. Garuu dursanii gochaa wayyaanee kana waan beekaniif meeshaa holola wayyaanee ta'uurraa of qusatanii taajjabaan ilaalaa jiru. Hangi muraasni qubaan lakkaa'amu dhufanii miidiyaa wayyaaneerraa holola afuufan kunneen kaan isaanii durumaa warra diiyaasporaa Oromoo basaasuuf ergaman yoo ta'an irra caalaan isaanii dhalootaanis Oromiyaadha malee warra Oromoo ta'an miti. Kaan haa turu miidiyaatti bahanii yeroo hololanillee itti hin beekan. Afaan isaan dubbatan irraa akka afaan dhaloota isaanii hin taane sirriitti beekama. Hammi dhufe warra akkasii yoo ta'an hundaafuu baay'inni isaanii lilmoo tulluu cidii keessaati. Kunis wayyaanee haalaan waan qaanesseef dhoksaan marii taasisaniin ayyaanni diiyaasporaa kun biyya keessatti qofa otoo hin taane diiyaasporaan hunduu bakkuma jirutti akka kabajatu qopheessine jechuun holola haaraa jalqabaniiru. Amma warra dhufe kanas ammoo hedduu fakkeessuuf kaameraa close up gochuun tokko shanee gandoota miseensota OPDO dhiiraa fi dhalaan huccuu aadaa itti uffisanii diiyaasporaa fakkeessuun waraabanii televezyiinii irratti dabarsaa jiru. Kana qofaa osoo hin taane dargaggootni biyya keessaa akka irratti hirmaatan galma keessatti argamanii galma guutanii akka waraabaman waraqaa ittiin seenan rabsaa jiru. Kanas artistoota tokko tokko qarshiin bituun akka uummanni bashannanaaf jedhee irratti argame wajjin dhiichisu yaalaniiru. Kana hundaa godhanii garuu hin milkoofne. Kanaafu walumaa galatti karoorri wayyaaneen qabsoo Oromoo gufachiisuuf diiyaasporaa Oromoo gara biyya keessaatti deebisuuf taasifte jalaa gatateera. Wayyaaneen diiyaasporaa kanneeniif hoteelota akkamii qabdee baasii gurguddoo baasaa jirti. Uummanni keenya Harargee fi bakkoota birootti beelaan dhumaa jiru akkamittiin jira? Gaaffiin Oromoo maal faat ture? Har'ao Oromoof maaltu deebi'ee? Kanneen buraayyuu irraa mana jireenyaa isaanii irraa buqqa'an hoo akkamittiin jiru laata? Kutaa itti aanutti ilaalla. Waraabessi bineensa gaaraa yeroo haadhaa fi abbaa kee qorxoomsee nyaatu yoo agarte atis waraabessi sana wajjin foon warra kee nyaattamu akka inni hin nyaanne irraa ariita. Hariiroo jorgootiin qophaa'ee kan dhiyaate qeerroo bilisummaa Oromiyaa. Komo kona dakabai gara ko tari kabatu kanina kasani madako baradiba lubun barata mekai kanetti waregame hidame trebame anuro romia fenfine no sarbani akka wana bankamne akka wan gotan kamne akka wan bekan kamne toromo tufatani kuno rammo sabbatat kuno rammo sulultat burayu figalanin nurra pudatani selas mal tujiba biya damma fanani arras nu gurgurachu laga godani selas mal tujiba biya damma fanani nu gurgurachu fedu laga godani
Makamaluf goda Ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Infalmana biyya keenya hin kenninu murreedina buraayyuuf sabbataan gama galaanis keenyuma. Finfinneen handhuura Oromiyaa jechuun makamaluf goda. Ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Hin barbaannu maqaa biraa karraa dhalannes haadha qabnaa hidda keenya ganama sanaa Oromiyaan waamna. Kote bulaf barata ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti biyya dabarsi lammiisi bannama qabeenya saamamne biyya maasabamne biyyan jooteef buna sooretti albuuda sirraa nyaatee dhuge ammaasitti yaada beekaas qabna goota hin dhabne waa mara. Sababumti diinaan kullum maal kanarra eenyu teenyuun gadii tuffatamuun keenya hin kenneenu murree nutis biyya keenya olloo namaateera gaadhiyyaa Oromoo wal gaggalaafata taatiin baraana Buraayyuulee sanuma keenya sabbatanii sanuma keenya Afaanoti federaalaa haa ta'u Bulaan Barataan hojjetaa mootummaa Federaalaa ilmaan Oromoo mana adabaa jiran haa gadhiifaman handhuura Oromiyaa Finfinnee keessaa siidaan buqqifamee siidaan Taaddasaa Birruu haa dhaabbatu. Makamaluf goda Ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Afaan addaa afaan hawaa kan saba guutuu kan hawilaa hidda keenya ganama sanaa afaan keenyaan barna. Beekota meeqa cabee yoonaan gaa'ee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee lafee taatee birroo lakkaasee hojiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoosef Kamachoo. Hin kenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamusee jaakamaa badaanii. Safa ola de madam Malamin salfane Oman kamne gani Nugesi do Ufe garansani Nutisa nyingota Orten wako kuto Osono te jergo Orme ganu nalto Ayyakan se Sanuma Kenya Harar geni Sanuma Kenya Rede jahat Sanuma Kenya Shaki sole Sanuma Kenya Mana barumsa Oromiyaa keessatti Sanuma Kenya Mana barumsa Finfinnee keessatti Akka maraatti afaan Oromoos haa baratan Sanuma Kenya Handhuura Oromiyaa Finfinneen keenyumaa